Ashama arkefune urduftoota channelii kiyyaa jirra jirtu baganagaan kara channelii kiyyaa dhuftanii meera haalli miidhee kifla garii maalirraa akka jiru isinitti agarsiisa. Akkuma agartan qamadiin biilee akkatti bareedaa jira. Este oddoo guduuba gadi bu'eeta isinitti agarsiisa. Qamadiin gaa jira jechaadha. Asheen hunduugaa jira amma biraan bariitee masqalli ga'e jechaadha. Hiriyaan tiyas baaqelaatti gadi furteerti. Baaqelaanis ga'ee jira. Akkuma agartanii xiqqoo ababaa qaba. Malee jalaa ga'ee jira. Barana roobni duubatti kara fuulduraatti siqee roobee dafee roobneedhaan karaa keenya. Sila kanaafuu wantoonni garaagaraa gaa jira. Atara nungee jennee lamanii atara argatte isheen. Innaa hordoftoota kiyyaa haalli jireenya gaxarii akkana fakkaatamee safara itti guddadhee isinitti daawwachiisuu barbaade jechaadha. Innaa sammuunii viidiyoo garaagaraatis isiniifan qabadhee dhufa. Mee haala gabaanis ilaalaa waan jiruuf ayyaanis xiqqoo yaababba wadheetanan duubatti jechaa jira isinittan agarsiisa jechaadha waan hundaa. Innaa akkuma agartan beeqilaan sirriitti ga'ee jira. Dhugaa rabbii baay'ee namatti tola. Waggaa meeqa osoo hin nyaatin jechaadha. Barana kinoo galanni waaqayyoof haa ta'u asheetarraan galee kara biyya kooti. Karri kun immoo karaa xaafii facaafamu jechaadha. Xaafiin akkana fakkaata. Innoo as kara kanti guddanne jechaadha buburraaqa. Mana keenya gadi kuni. Akkatti kinoo dalleessee gama mana guddanne. Safarri keenya safarri daldeechuu jiruudha jechaadha. Daldeessee egaa horii tiksaa guddanne kaloonis akkana fakkaata kan jabbilootas kobaatti hidhatu jechaadha. Mee waan hundaa xixiqqeessee sinan daawwachiisaa sinin jedha. Amma dhuma viidiyoo kiyyaatitti turtii keessan na wajjin godhaadha. Istikara laga bishaan waraabaa guddanne qarreerraan dhaabbadhee isinitti agarsiisa. Yoo sagalgala taa'ee waan deemuuf lixa laga buudhaaf natti mijatu giruu qarreerraan irraa gadi amma ta'e gadi bu'ee sinan daawwachiisaa bakka bishaan waraabaa guddanne jechaadha. Burqaa waraabaa waan guddanneefu laga keessaa waraabaa guddanne. Innaa haalli jireenya keenyaa kinoo akkana fakkaataa gaxariin baay'ee bareeda dhugaa isinin jedha. Yaa'u karaa gana bishaan waraabaa guddanne karaan hin mul'ata. Ijoolleen kinoo horii tiksaa jirti ijoolleen teenya. Mee isaan biras gadi buunee ta'uu sinan daawwachiisa. Karaa ijoollee bira nannaqa ijoolleen daka waan jirtuuf wajjin gadi buuna. Innaa karaa kana bishaan waraabaa guddanne jechaadha. Burqaa guddaa jira kan dhagaa keessa burqaa. Mee sinan daawwachiisa karaa isaatirra gadi buune jechaadha. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko bareeda baay'ee namatti tola. Asuma akkattuu yaadne dhugaa isinin jedha. Roobni amma kanan jiru duumecha manaamna jira. Isti daddafee waan hundaa viidiyoo gaggabaabsee isinitti agarsiisaa. Turtii keechan amma dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin godhaadha. Ijoolleen iskiin horii tiksaa ol baasaa jiru kara qarree waan lixxeefu. Mee laga kanas warri beektan warri ijoolleen kara keenya taatan beekuu dandeessu. Innaa kana keessa qoraan guuraa maal gochaa guddanne. Isti waan hundaa isinitti daawwachiisaa. Kana fakkaata kinoo kana keessa qoraan guuraa kobota guuraa. Dhugaa rabbiis jedha. Baay'ee tabba qaba beektu irraa gadee bu'uun salphaadha. Ol ba'uun giruu xiqqoon uffata gizee daa'imummaa keenyaa giruu wantoonni akkanaa nutti mul'atu. Irraa gadees kaachatuma buunaa irraa olees akkasuma. Amma giruu irraa gadee yoo gadi ilaallu ana giruu irraa gadee gadi ilaalatu manatti ulfaachaa jira. Mee aduu tokko bu'uun koo laga hin oolu. Naasuma keessa dalleessi manaamin as hedduu jira garuu amma karaa biraa deeme natti fakkaate. Karaa kanan jiru. Na baay'ee bareeddi jechaadha. Biitti teenya akkatti bareeddee akkana fakkaatti. Dalleechis gamasan jira natti fakkaate haala irratti. Riyaati wajjin hin deemnee daawwannaa. Meen dura keessan deemite nama qarriirraa ijoollee bira kara gadaanu bu'ee waliin daawwannaa turtii keechan wajjin godhaadhaa.
baay'ee tokko namatti tola. Amma irraa gadee san buunaa yaa karaa nuufuun barbaanne irraa gadee kana bu'uun barbaade daka bu'ee ijoollee wajjiniin horii tiksee kara qarreetti tolu baasnesne. Qofaanis xiqqoo naqareessira. Yaa haalli qilleensaa xiqqoo meenatu sin daawwachiisa amma koottadha nadu. Karaa barbaanne karaa karaatiin gadi buuna karaa wannoodha jechaadha. Ijoollee bira gadi bu'uun barbaade karaa gadaanutti. Dhukkeen sammu kanan jiru marga bichaadha. Xiqqoo bakka horii fi kotti nama baay'atu bicha dhuqqaa'e malee. Mee gaduma deemnee ni agarraa ataakiltootinis akkana fakkaatu. Warri bitti keessanis wal fakkaatu. Bu'uuna kinoo bira gaatan jira. Bira geenyuutu irra horii bira. Mee tiksootii bira dhaqneet wajjin tiksina xiqqoo. Horii keenya bira geenye irra kinoo akkana fakkaata. Daa'imta amma kanaa mee ilaala. Dhugaa siniin jedha horii tiksaa. Baay'ee tokko nama garuu daa'ima xiqqaadha garuu horii tikseet yaa hincaan xiqqoo jabaa kaffee biraa jedhu jira. Isa wajjiniin horii tiksaa. Jabaan horii tiksaa xiqqaan immoo reefaa jabbileefaa tajaajila. Inni akka to'in hojjetu kun ijoolleen gaxarii hin taane xixiqqashoon tunis hin hojjetu. Inni baay'ee tokko namatti tola haalli jireenya biyya keenya sinin jedha hordoftoota chaanaalii kiyyaa dhugaa rabbii sinin jedha baay'ee tokko natti toleena. Baay'ee namatti tola baay'ee bareedaa nama hawwataa jechaadha. Xiqqoo rabshaa ምናምን jira jedhanii karaa Finfinnee amma ammaatitti yaa karaa Finfinnee waan karaa keenya kafilaa garii keessas amma kana wanti akkanaa hin jiru. Galanni waaqayyoo faa ta'u jechaadha wanti akkanaa hin jiru. Haala hojii ምናምንስ mimmijeessatan jira. Mee maal hojjenne nu batalee shamarran biyya Arabaatii gallu yoo maal hojjenne milkoofna kan jedhus hojii nuuf ta'u hojii hojjennee yaa gabii nu argichiisu laalatan jira maxaratan jira. Hojii sun immoo maal akka ta'e anaaf gaarii yoo ta'e karaa keessatti qabadhee nan yaadda jechaadha. Ayyaanni kun jalaa ba'u hedheetan ayyaana jala xiqqoo gabaanis rakkisaa waan ta'eef hin beektu haala biyya keenya gabaan ayyaana irra xiqqoo rakkisaadha. Siluma kanaafan xiqqoo zum jedhe jechaadha. Wanna hundaa siniifan dhiyeessaa sin jedha hordoftoota chaanaalii kiyyaa. Laayikii naa godhaadha sheerii naa godhaa na jajjabeessadha. Karaa qarreetti tolu waan hin jira kin horii tiksee horii goobazii taane irra karaa mana keenya deemaa jirra. Tiksee gaarii taane inni natti fakkaata beektu. Na duumicha roobni amma kanan jiru biroo. Na haali biyya teenyaa kinoo akkana fakkaatti. Haali kifila garee akkana fakkaatti. Haala katamaa ammoo siniifan dhiyeessa guyyaa dhiyoo keessatti jechaadha. Siniifan dhiyeessa. Inna gaafiyyoo qabaattan tokkoffaa gaafiyyoo qabaattan wanna barbaadan na gaafachuu hin dandeessan. Ani viidiyoo siniifan hojjedha. Haala biyyaa waan hunda na gaafadhaadha. Koomentii jalatti na barreessadha. Siniifan deebisa. Xiqqoon turkii rakkisaadha viidiyoo dafee poostii gochuudhaaf malee. Humtuu hin jiru bitti keenya haala gaarii irra jirti. Sinin jedha hordoftoota kiyya. Na akkanatti kinoo tiksee horii gaarii taanee jirra. Tiksee gaarii taanee jirra natti fakkaata haala irratti. Heegnee jirra.
Inna baay'ee namatti tola. Horiin qo'aa xiqqoo nyaatu jedhanii warri tiksee kunis kinoon nu rakkisanii xiqqoo nyaatanii dhedheedaa adeemanii walitti sabaassabaadha jedhanii kanamatti kinoo inni hojjennaa. Tiksee ta'uun waan guddaadha dhugaas ni jedha. Kamtu namatti tola horii duuba deemanii kan teeguun. Yeroo durii keenya kiisitti akaayii naqannee takka horii duuba deemnayyuudha. Batalee gizee akkatti qarretti tolbaan giddeetaa namni ganna ta'e namni wajjin deemuu qaba. Maaliif minaan namaatitti nammanii minaan namaa akka hin nyaanne jechaadha. Guyyaa guyyaarree amma kana nama rakkisan beektu ganna bona xiqqoo araa kan nama rakkisanii. Maaliif bona biyya keenya onnoon gurguraadii minaaminni kun waan baay'eetuufu achi keessatti kufu sila kanaafuu wantoota ammatiin agarsiisu kanarraa horii geddabarsuu qabna jechaadha. Maaliif as boota kanatti isaan marga dheeduudha horuu jedhanu tan sharaatti lafti mucucaatiin hin kufu jechaadha. Ganna garuu qaxxitaa lagattoo gadi naqan dafaniin ba'an galgala ofii isaaniitii ba'u. Margis waan jiruufu laga keessa dafaniin ba'an. Na xiqqoo galgala bona horiin caccabaa hin kufu minaamina malee nyaata irree kala minaan namaa minaamina hin jiru. Ganna garuu giddeetaa horiin tiksee barbaada. Minaan namaatitti akka namni jechaadha. Innaa hundumtuu kina horii ofii galgala wanni geefuu laal karaa dababachuudhaaf hundumtuu walitti yaa'ee jira. Nuti akkuma agartan tunis ijoolluma ollaati. Galgalli yoo ga'e baqa hundumtuu gadi yaa'ee horii ofii dabarfachuu jammara. Maaliif minaan namaa akkatti nammee hin nyaanne giddeetaadha jechaadha. Ishi hordoftoota chaanaalii kiyyaarra waa'ee hojii waa'ee kifilaa garii isinitti agarsiisee jira. Viidiyoon koo kanarraa akkana fakkaata. Viidiyoo biraa garuu gaggaarii hojjedhee isiniifan gallakkisa. Har'a kifilaa garii ayyaana masqalaatiif wannan bu'eefu akka isin daawwachiisu dheeta isinii waraabee isinin jedha. Gaxariin akka ishii fakkaattu. Viidiyoo gaggaarii hojjedhee poostii isiniifan godhaa. Isinis gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti naa barreessaatii viidiyoo isiniifan hojjedhaa. Poostii isiniifan godha jechaadha. Na jajjabeessadha. Laayikii naa godhaadha. Sheerii naa godhaadha. Anis viidiyoo gaarii hojjedhee poostii isinii godha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u isinan jaaladha. Isinan kabajaa. Waaqayyo isinis nagaan kara biyya keessanii isinaa galchuu isinin jedha.